Ashamaa harka fuunee jirraa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootii waaqayyoon haa galatuumu. Nagaa kootii aansuudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan afeerraa kootii warreen chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii koo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatiitti nu hidhama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatoomaa galanni keessan guddaadha nuuf jiraadhaan isiniin jedha. Barumsi koo har'a ulfaatina qaama keenyaa garmalee kan dabale akkamittiin akka hir'isuu dandeenyu kan qaamni keenya furdannee akka malee furdannee hir'achuu hir'isuu barbaanna yoo ta'e mala akkamittiin furdina ofirraa hir'isuun akka danda'amu qabadhee isinii dhufeera. Mala tokkoffaan torbaanitti yeroo 3 yookaan hanga yeroo 4 sochii qaamaa daqiiqaa 30 gochuun nurraa eegama jechuudha. Inni lammaffaan buna sukkaara malee yookaan mi'eessituu malee dhuguun nurraa eegama jechuudha. Inni sadaffaan shaayii yookaan immoo giriintii sirriittiin dhuguu giriintii sirriittiin dhuguu keessattuu giriintii sirriittiin fayyadamuun nurraa eegama jechuudha. Arfaffaan bishaan dhuguu ganama akkuma irraa kaaniin bishaan loomii cuunfinee yookaan immoo loomii wajjiniin bishaan sana dhuguu. Dhuguun akka hir'isu ni godha jechuudha. Keenya akka hir'atu ni godha. Kana qofa otoo hin taatiin nyaata nyaannu hundumaa wajjiniin bishaan gahaa ta'e sirriittiin yoo fayyadamne qaamni keenya akka hir'atu ni gargaara jechuudha. Inni ja'affaanii nyaata mi'aawaa ta'e irraa of qusachuu. Innis maal fa'aadha yoo jettanii kuukisiin jira, chipsiin jira, chookoleettiin jira. Kanarraa of qusachuu yoollee gonkumaa yoo nyaachuu dhiisaa jira garuu yoo nyaachuu barbaadan irraa xiqqoo of qusachaa fayyadamuun irra jiraata. Akkasumas immoo nyaata yeroo hojjennu yookaan nyaata yeroo hojjetanitti zayitii fayyaa keenyaaf ta'u yookaan fayyaa keenya miidhaa nurra hin qaqqabsiifne otoo fayyadamne gaariidha. Inni maalidha? Ooliviyaan akkasumas fiishii yookaan immoo qurxummii soorachuun baay'ee nurraa eegama jechuudha. Kan biraa immoo wantoota sammuu namaa dhiphisan irraa of qusachuu, wantoota sammuu keenya dhiphisan irraa of qusachuun nurraa eegama jechuudha. Akkasumas kan biraa immoo furdina keenya kan nu hir'isuu danda'u kuduraa fi muduraa sirriitti soorachuu qabna jechuudha. Kuduraa fi muduraa sirriitti yoo sooranne qaama keenya akka hir'atu ni godha. Maaliif faatii hin qabu waan ta'eef nu hir'isa jechuudha. Inni dhumarra jiru akkasumas sa'aatii nyaata keenyatti soorannu yookaan fakkeenyaaf galgala sa'aatii tokko booddee nyaata keenya yookaan hiraata keenya nyaachuu otoo dhiisnee baay'ee barbaachisa. Yoollee nyaanne dafnee otoo sa'aatii tokko hin gahiin nyaata keenya otoo nyaannee barbaachisaadha jedha. Barumsi koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole share like gochuudhaan nu gargaara. Wal bukkee dhaabbannaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa galanni keessan guddaadha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Naaf jiraadha. Nagaa naa ta'a.